السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردتوتا في دعوتوتا بيني شجرة تركتا. أرخون دي بنجرجا. أرخون ما كبتة دفتة سهين ولا مواني كبتة في وان ما خليه أنسجا. gochagaanara deemu kana nima gartanii ofirraa itti suufin waraana khiyye waraana jaaradheetiin qaba namu waraana jaartee qaba waraana yaani qopheeffadheetiin dhufee waraana khiyye tokkoffaa kana biratti argamu kana lakkuma jiru waraana khiyye yaammataatiin garee uummadheetiin qaba jaarmadheetiin qaba kanaafuu hordoftoota keenya kunoogaa maal qabattee teessan kunoo arra hin oolumu waan ajaa'ibaati. خنافو قاونو سلامتا سنيغافتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردتوتا channel YouTube بيني شو جلتي أرقمتان هندي كيسانو كم نجاي فيانا جاجرتني يرجعلتي سا بينين كونوغا كانت تيارا وجندوني إن شاء الله سايبه هي الرجع وملا ما في الليل أيوة وملا ما يجتن في بكتوغا ما عارف جت namni arra kamaan biiftuu anjaara san garte biiftuu sanii namni golochaan akka hafuudhuu fi wardallee jaaramtee gara isatti deebite biiftuu karaa golocha deebisu jiranii kanaafuu ani rooroon natti deemuu jirtu kana golochaan dhiisatu biraa deeme amma asitti deebi'ee yeroo biiftuu amma na jalaa gara galfate kana maali egaa kana garee an amma gaa waan biraati addunyaa tanarratti waan lamaa fi jeen taa'u tura takka ilmaa isaa qophaa'ee jala guureetiin dhabamu sayyaala godha takka isa yoo akkam duraanuu shiftaatti na beekanii duraanuu na beekan shiftaadhaa biiniin kanaafuu shiftummaa saniiti shiftummaa nuti ofirraa nama dhoowwine nama ofirraa dhoowwinaa garuu ani nama na tuqe ofirratti du'aa jeetii waliigalee jira duraanuu saayibaa nin qabaa saayibaa kiyyamuun argadheetiin jira kanaafuu hordoftoota keenya namni rooroo ofirratti nan du'an mataa kiyya wallaahi ofirratti nan du'a kanaafuu baliyya kiyya enooga garee kiyya qophaa'ee jira qopheeffadheetiin jira takka golocha harkatti deebiseetiin fuudhee isa dhabama godhuuf hin deeman addunyaa kanarratti hooma lamaa tetteenye naafisaa magaalaa tana kan tattaajeeti. ni jirra saabni isaa kunoo as jira insha Allah amma kana booda kabiraatis ni jira mee hedduu jira saayibban. Egaa ijoollee jara hedduu nama saayiba hedduu qaba garee lola banuudhaaf qophaa'eetiin jiran. Duraan dursee anaa ta'us ba'e waan ta'eef. Egaa nuti booda meeqatamtu jira waan ta'eef. Waraanni qaba. Golochaa amma nuti karaa salphaa yoo inni didee karaa kanaan didee kadeemu taate nuti harka duubatti hiinee fuunee adamsuu hin wallaalle waan ta'eef garuu dura ni gaafannaa yoo inni kadiidu taa'e harka duubatti hiinee ilmaan isaa waan beeku waan ta'eef isa harka duubatti hiinee adamsuudhaaf qophoonni jira qoma fudhadheetiin jira biini shaw biran jira. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaga namni rooroo hin dandeenye rooroo nama tokko obboleeyyan kiyya nama na tuqe ofirraa dhoowwa jeeti sababni amma waan kana uumameef sababa biiftuuti biiftuu mush Abrahaam jaalatteedha miti naaf isa walii dha'u jirti biyyoota takkaa biiftuu dhabama godhu takkaa golochaa dhabama godhu waan lamaaf hin taa'u jira kanaaf obboleeyyan kiyya egaa namni yeroo bara maal waa tokko na dhibe namni furmaatee bira dhaabbadhaa jajjate inshallah furmaatee bira dhaabbachuu ni dhaabbanna garuu furmaatee maal dhabama taateeti golocha dhabama godhuu deeman antana murteeffadhee jira gaa waan feete naan jaa obboleeyyan kiyya rooroo natti jirtuutti na dubbisiisu jira rooroo tana akka ofirraa ittisu keessa kiyyaan nama daa'u jira kanaafuu ofirraa dubbachuun qabaa jeetiniin fiidiyootni maraa jira obboleeyyan kiyya hooni tokko goree dhiifama garuu namni dhaarre tokko namaa miti keessa kiyya kana nababoo jira wallaahi akka barbaree kana nabuu jira obbo yeroo meeqa akkamitti fiidiyoo ammaa ilmaa galakkatanii bara ilmaa tuffiitiyyaa fi maaliin jaara anis dhabama godhuudhaaf hayi soo magaalaa tana bara magaalaan seera qabdisi akkaataa namni jiraatu qaba. namni humnaan ni jira na magaalaa keessatti humnaan jiraatu jira ha seera jiraatu jira garuu seeraan inni firaa dhowwuna humnaan lee firaa dhowwuna nuti sodaan qabnu jechuudha golochaa dur waa'ee tana duraatis gaa ni gartanii tan hundaa'u isumaatu qilleensa kanarratti isaattu na ol baasee inni kun odoo na wajji nyaataa qorii takka na wajji nyaataa waan akkanaa kana dalaguun tun maalis kanaan na gubu jira safuudha kun safuudha aadaa oromoo keessatti illee hin jiru
kana jaalattee jibbitus biifti fuudhu ni fuuna jaalattee jibbitus waan gololchaan inni argu kana warrallee borullee waa takka biiftuu namaa fuudha biinuma isin gartan kana fuudhuudha taa'a jala mureetin jira kana asii ganna qala malee waan feeten jaa asii ganna qala malee hindiisu baraatan abba akkamitti diimee hindiisu hin taatu qota waan qota takkan beeta qota namni nati jamarraa qota abadan baramma kana garaan gubee dhufnee miti amma nutu amma kana naansiitiin barra bakka ka jirurraa ka'ee dhufeemi waraana hedduu qaban waraana yoo tidda wali amma hoota jen guyyaan isa fuudhu deemu takka ishii dhabama godhu deemu waraana nama hedduu bahu deemu kun karaan gabaabaadha bas karaa gabaaba jira amma karaa gabaaba deemnerraa akkasiiti obboleeyya kiyya namni laalgaa hin aarisin namaa muti bika namni hin aare namaa muti akhi aywa aaru qabda itti qollee aarullee maata sombaan nama boqo jedhanii kana nagwatti jira wani sombaan nama boqo jedhanii bara aarullee maata akkati baru waan juwa laalitin bichaa kana sibo gololchaan kun oduu wajji nyaanne mana amma itti gala kana anaattu argee biiftuudhaan mana argeetin jira irradda waliitti mijen edaashiin mana maallaqa ishii baafteti mana kireessitee harakaate goggootee akka inni na jaalatutte qulfii hunda kanite qulfii itti kanite hayi Isboota jedhu waan biraatti. Isiin amma isin jaalatutti jirtu isiin waliin isin dha'u deemti bara. Boys inni addaa isin baasu deemti. Isiin amma dhugaa gooniti dirqamaan akka isiin isin jibbitu godhu. Biyyoota takka biiftu takka gololcha dhabama godhu deemu waama lamaaf ta'utu yoo waan tana jala mureetu jira. Hayi tana ibidda kana na qabatu jira boo ibiddi jala kana ta'e boobee akka ta'e qaamara na booboo malee maata kana huccuu dhoofu malee na namni akkam ta'u biliyyan keessaa hayi. namni qorii tokko hojii nyaate waan akkana kana dalaguun akkamitti fakkaatu. Isi amma adduu aartee garaa isin waan ta'eef ni jirra. Kana keessatti amma torbaan kana keessatti waan takka ni goona bas. Kanaafuu eessi laafisan ani beekadu waa fiidoo amma maree isin gallakkisuu wallaalle waan isaan jaa kana guyyaan waan isaan jaa kana laalu jira. Jarri kun daana yala hafuutti hin jiru lafatti na dhiisu waan biraas deemu jira. Kanaafuu aruuza isaan godha aruuza biinis ta'uu deema aruuzni abraamaa taate biinin biiftuu fuudhuudhaaf aruuzuma godhachaan siifin godha jee yoo lubbuutti guruu haruu jiru san garte anaattu godhu deema hin taphatina way biini akkumatti lafa obboleeyyan kiyya akkatti hafee hin taa'u turti malee batti malee saree dhiiganii jen obboleeyyan kiyya abadan kana jala mureetti jira golochaa dhabama isa godha takkaa biiftuu dhabama isa godha. Kanaafuu waan fedhan naa ajjani waan fedhan naa fidani ofirraan dhoowwas nan dhoowwa ofirra. Amma isiitu jaalata malee inni si jaalatutti hin jiru silaa jaalate wayarraa kaleedhaa gizeedhaa dhagee yoom na fuuta boru na fuuta jettuu san naa viidiyoo san laalate aruusi boru naa goota jette bormaarree nama keedi yaameetti kiyyazze yaamee nama nuti dhalaawu yaane aruuta fakaan maarree kana inni karaan dabru jira malee isi jaalatutti hin jiru isiin irraan beekuu diddee waan ta'eef biiftuu teenya namni abrahaam golochaa si fuudhu hin jiru biinumaa si fuudhu deema kama gartu kanadha. Isiin nama isii jaalatu dhiifteti nama isin jaalanni jala deemu jirti. Yaa akhi milyoon akumatti mallakamte saa siinisi hin tuqamte saa rabbisi haa fayyisuufi. Wayin tuqeessaa. Awwan beenne alaalam. Allahu alam disi gaa kana jennu. Waa'ee waan rabbi tillisennu kana rabbumaa beeka. Kanaafuu gaa nuti laallee daruurii waan kana ofirraa itti suqamna ijoollee taanillee nu dawwatteedha. Boo kana annin jiraati boo waan ijoollee dhiisi. Saayibban akka ajaa'iba kana jira. Asina waan si'u beekullee an bara isa si'u atuuni geessafi. Yaa rabbi. Odoo ani biran ga'ee si'u golochaa dhiisi wal beeknaa miti isa. Egaa kanaafuu bara namni kun beekta. Akka isaatiin beekati na dhiisi sanarratti dhiisi. Kanaafuu ijoollee taanillee haamma dhageessufi garee ta'e tanga ta'a. Ni dhageessu naami san. Warra lafa jala nama galchisan galchi. Boo sadi. Sin ijoolleen beekatu yoo sun faana achi dhageesse woo mana isaaniiti. Bakka inni jiru nama mana sakkatti jiru guutuu dhabama gooti ijoollee. Yaa fi ta'a waan kara ijoollee baandaame anarra dhiisi. Namni isaan beeku sin jiru waraarkan waan na bira kute boo ni jira sana. Fuula yaa sin jiru abada fuula namni isaan beeku jiruuti waan taate. Gareen tiyya garee ajaa'ibaati. Akkanatti dura jaalatu wayyi malee dura osaniif afaanii jechuu miti ilaali nama qabaachuudha. Egaa nama garee. Inshaallah kan hundaa'u garuu booda. Shiftoota nan qaba shiftoota haldhee kanan qaba shiftoota laal yoo achi si fuudhe addunyaa tana dhabama si godhe achi buutee miila bakarsan san si godhan.
Biini ni gammachiifna arrallee uumlee obboleessa ni gammachiifna. Jedhu amma isatti meeqa inni gaa amma garaa isa gubutti jira yoomi dhaqaa fi yoomi isa kana mara golochaa bira dhaqee xaffaree isa dhabama godhaa takka ilmaa isaa san ijoollee isaa jalaa dhabama godhuu deemaa jiranillee kanaafuu gaa nuti akkaataa karoora gaa amma guyyaadhaan karoora mareetti amma gareetti mareedheeti dhufee amma inni borus itti deebi'eet inni jaara sanii wajji walii galee qopheessee dhufaa kanaafuu ummata kana akka waa'ee tana dhiisan takka biiftuun kara kiyya deebitu takka golochaa dhiisu takka anumaa fi golochaa takka wamalamaa fite waa tanaa dubbii tanallee dubbatullee fedhoon ibda kana naqabsiisu jirti booy namni boo akkamitti lafaa ka'eet boo yoo golochaan kun dhiisatu dhiise biraa deem inni magaalaa sanatti deebinaan harakaata goggootee lafa jala waliif jira nuti jamee wajjin jirra wal maranne si fuudha mana kana laal mana kana hunda isi jechan afataana kuutuu majlisa kana bitee mana kireeffadhee taa'u jira waliigalle ka waliigalle jechuudha buliyyaan kiyyaa'oo an kijiban fedhu beekadha an nama natti kijiban fedhu kijimuusaniif qotaasaniif qotaa kana deemu jira akkam jettan isa kanarratti koomenti irratti waan jettan isitu beeka buliyyaan kiyya insha Allah rabbi achiin nu haa ga'u arra yerootu haaluma jireenyattu gaa sa'aatiin natti achi butenteetiin gaa dalagaattu yeroo biyya namaa tan keessa dalagataatuma gaa dalagaa tan jifindee galee viidiyoo isinii maree insha Allah viidiyoo biraatiin hanga qabadhee isinii deebutti obboleeyyan kiyya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu baay baay isinin jaaladha hordoftoota kiyya wallaahi haaleen baay'ee takka isin jaaladhan insha Allah rabbi nagaa walitti nu haa deebisu rabbi kheyrii walitti nu haa deebisu insha Allah akka nuti jennuu kanallee rabbiin ni danda'a akka fedhe qaba rabbiin balaa akka